السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمني كرا يسوع كريستوس كربين اتين إرجع كربي لقادان إرجسن كان دران لقاتورسن كان جيجيره باللسه أنيو تإننا لاتا يوم بدي لاتا أنيو تجيجيره لاتا كتا خنا كيستي سينانا ما كرا يسوع باللسه كان حاسوف نتا إنس أنيو كان جرو maqaan isaa Phaawulos jedhama. Phaawulos eega ta'eefu Phaawulos eenyu? Waa'ee Phaawulos mata duree of danda'e godhee wantiin dhiheesseef sababoota baay'eetu jira. Isaanis tokkoffaa namoonni Phaawulosin akka nabiyyi yookaan raajii fi qulqulluutti ilaalu dubbiin kun hammam qabatamaadha waan jedhuufi. Lammaffaa amantii kiristaanaa ni bal'ise yookiin ni tolche jedhamees amanama. Dhuguma Phaawulos amantii kiristaanaa ni tolche moo ni balleesse waan jedhus of keessatti qabata. Sadaffaa namoonni barsiisa Musee fi Yesuus dhiisanii gara barsiisa Phaawulos deebi'anii jiru. Kunis maaliif ta'e waan jedhu of keessatti hammata. Afraffaa faalamuu wangeelaa yookaan barsiisi Yesuus jijjiiramuu ni hubachiisa. Ibsa isaa gabaabinaan Phaawulos namni jedhamu Xarsees magaalaa har'a biyya Turkiitti argamu keessatti dhalate. Abbaan isaa warra Fariisotaa irraahi. Fariisota jechuun Yihuudoota warreen seera Musee of eeggannoo guddaan hojiitti hiikanidha. Phaawulos maqaa lamaan beekama ture. Inni tokkoffaan Saawul yookaan Saa'ol jedhamuun akka afaan Ibraayisxiitti waamama. Hiikii isaas kan bara mootii Saamu'eel dhalate jechuu yommuu ta'u, maqaa lammataa karaa abbaa isaa lammummaa warra Roomaa waan argateef Phaawulos jedhame. Beekumsa inni amantii irraa qabu yoo ilaalle akkuma fuulduratti dubbannu amantii kiristaanaa hin beeku ture. Yesuusii fi amantii Yesuus mormaa ture. Boodarra ammoo hundeessaa amantii kiristaanaa ta'ee as bahe. Yesuus nabiyyii ta'uu fi warreen amanan baay'ee waan jibbuuf isaan balleessuuf irratti duulaa ture. Amalasaa hamaa kanas ofii isaatii ibse. Galaatiyaa 1:13 irratti amantii Yihudummaatti qabamee yeroon turetti garmalee waldaa Waaqayyoo ari'achaa balleessuufis dhahaa akkan ture dhageessaniittu. Bara sana namni kiristaanaa hin turre kan inni